Nagajir Toromo Harakami Olmanakami Uyanakam Sabako Sabatin Kurfama Saba Wahundo do Kabu kan namneta Saba bekata do jiru kan manjirge ilala me kam jirtu farri tola jiru jirin mal fakkat walitti deebana me dhaggeeffadhaan muuziqaa kana. Nuti haragte to hagan niti, nuti haragte to hagan niti dugu, kajibo. Meharra wan adda qabadhee sanan dhufe yeroo hundaayyuu al tokko dubbii duwwaa odoo hin ta'in waan garaa keenya keessa jiru dubbannee ilaallee madaallee waa gochuus hamma dandeenyu walii qooduunis waanuma gaariidha jedhee tanan hadhaa yeroo ammaa kana uummata keenya irra jiruu fi biyya keenya keessa deemu yoo hubannee tolaallee fiigichi maratoonii abiyyiin deemu Oromoodhaaf waan tokko illee wanni fayyadu hin jiru. Oromoo wanni tokko nu irraa argannu hin jiru. Yeroo ammaa kanatti haalli inni fiiguun kun fiigichi isaa diina Oromoodhaa qabeenya Oromoo summiidhaan saba Oromoo lafa Oromoo balleecha warra didu fidee mana hidhaatii baasuun isaa garaa nu gubuuf malee inni biraan tokko illee wanni nu godhu hin jiru. Maal nu wayyanu? Maal gochuutu nurra jira nuyi? Ulee qabnu harkatti waan qabnu galaa waraana adda bilisummaatii ilaalnee dhaabbanni tokkichi duwwaadha kan Oromoodhaaf qajeelan jiru. Warri biyya keessaa akka gaariitti beeku. Warra alaa kana joonjoo kan nutti mare. Tarii biyyaa bahuun al tokko tokko odoo hin beekne waanumtu hunduu daddafee waan dhufu nutti fakkaate too obsa dhabnee achi utaallee waan biraa ijaarrata. Garuu obsaan wanni hojjetame ragaa qabatamaa dhaabna adda bilisummaa lafa kaa'e amma mul'achaa jira biyya keessatti biqilaa jira. Biqiltuu san immoo abbaatu kunuunsfata. Abbaan immoo abbaan biyyaa abaa'oodha jedhee warra faana hiriiree bosona ta'ee fi galaa waan inni qabu guduunfee fi kennaatoo jirutu dhugumaan bakka isaa beekee karaa qajeeltedhaaf faana deematoo jira. Suduudhaan faana bu'aa jira. Warri alaa garuu waan baay'eedhaan kara malee deematoo jirra. Waaqni nama fajaajechin dhiyoo kana kanan dhaga'aatoo jiru
warri mata duree adda bilisummaa ta'anii turan kan akka Leencoo Lataa, Dr. Diimaa Naga'oo akkasumatti kan isaaf fakkaatan warroonni baay'een yeroo ammaa kanatti kara biyyaa galla jechaa jiran galaniif kaanis hin beeku. Galaniis immoo wanni isaan waa godhan hin jiru. Harka duwwaadha. Negotiationiin isaan uummata saniin harkaa qabna jedhanii fudhatanii deeman waan harkaa qabanii waan jiru natti fakkaata. Isaantu beeka kana garuu baay'een gadda waa'ee isaanii. Namoota baay'ee jaalladhu kan akka Dr. Bayyaana Sobaafaa nama sammuu qabeeyyii ta'aniitu jiran dhaaba isaanii kan dhaaban si'a meeqa namni waan tokko dogongoree al lamaa dogongoruun gaarii miti. Sadi immoo ta'uun immoo baay'ee badaadha. Karaa malee deemanii harka diineetitti nyaatamuudhaaf jiran. Isaan dhiisitii Abiyyuyyuu halkanii guyyaa akkasitti huxxisaa kan jiru shiddaatti ka'anii qawween mataa isaati irratti dhaabbatee waan jiruuf. Uummanni Tigreedhaa kan beekutu beeka jaallan. Uummanni Tigree uummata naasuu qabu miti. Kan isaanitti funnaanii nuuf hin naane. Tarii Abiyyi faanti waan isaan guddisanii fi isaan jala fiigaa ta'a. Malee waan tokko wanni isaan godhaniif hin jiru. Hin godhaniifis godhuus hin danda'an. Opiidiyoon ofiishiitiif iyyuu muddama guddaarra jirti. Dhaabbatan qabdu, saba of biraan qabdu, ofiishii asiif achiin akka akaayii akaamaatu jirti jaallan. Hubadhaa. Oromoon yeroo ammaa kana cimee dhaabbatee suduudan waraana isaa faana bakka jirutti hojjechaatu jira. Jabaachas jira. Nuyi waraana Itoophiyaa duwwaa miti kan lolaatu jirru Oromoo hubadhaa. Waan baay'eetu nuun lolaa jira. Gadaani kan badde adiidhaan badde malee Habashaadhaan yookiin Itoophiyaan miti. Wanni gadaa balleechanii fi olaantummaa gurraachaa waan beekaniif. Beekumsi olaantummaan gurraachaa sun deebi'ee han dhaabu immoo abbaa isa harkaa qabudha. Han isa harkaa qabu immoo adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo immoo waan kana waan qabuuf lolli inni adeemsisaa too deemu tooftaadhaan malee suduudhaan bakka tokkotti ka'ee hoggaanni lole addunyaatu dhaqee too waraana. Kan nuti dhiiftu hin jiru. Arabni illee dhufanii nuun lolu beekaa. Israa'el illee nuuf lolti. Maaliif waan baay'eedha of keessaa qabna nuyi. Gadaan implementii ta'ee biyya san keessatti deebi'ee jechuun Afrikaan olaantummaan deebi'ee jechuudha. Olaantummaa Afrikaa kana odoo Afrikaan kana beekte silaan wajjin dhaabbattee guyyaa takkittiidhaan waa hundaayyuu gochuu dandeenya. Garuu hin beekne Afrikaan. Afrikaan yuuniiniin waan kana hin beeknes warri beekanis immoo iyyuu ofii isaaniitii waa tokkotti qabamanii jiru jechuudha. Garee nyaatatti waan adda addaatitti sammuun isaanii xaxamee garasitti deemee jira jechuudha. Kanaaf michuun keenya numatu walii michuudha. Numatu waliin deema, numatu waliin karaa hunda qajeelcha. Numatu hundumaa daandii xurree guddoo dheertuu Afrikaadhaaf jirtu tan qabannee akkuma jirrutti irratti ciccinee ta'u. Fiixan baasuun dirqama ilma Oromooti, intala Oromooti. Dirqama qeerroo Oromooti, dirqama hunduma keenyati. Caalattu immoo dirqama Kuush. Dirqamni Kuush immoo hunduma keenya waan Afrikaa keessa jirtu san hunda gaafata. Kanaaf wanna Abiyyi godhaatoo jiruu fi wanna yeroo ammaa Opidiyoon godhaa jirtu waan ala kanattis waan hundaayyuu asiif asii tilmaama kana goone imaama baafne maalii baafne sagantaa baafne jedhu kunis bu'aa kan qabu biyya keessa waan jiru san duwwaa. Innis immoo waraana adda bilisummaa Oromoo akka gaariitti faana dhaabbannee
lola keenya xumuruudha. Saniin booda teenye hanumna qabutu waa hundaa godhan Oromoo. Yoo ilaaltanii Filisxeemin eega loluu qabdee turtee jirti. Israa'el humna waan qabduuf gaggotee qabdee tote jechuun achi miliquu as miliquu hin dandeechu. Kana gochuu kan dandeenyu egaa ulee qabaanne harkaa yoo qawwee qabaanne maaliif poolisii Oromiyaadhaa eegsisu jirattiin maaliif kana godhan jedhanii tolaalanii ta'u jiru Abiifaanti yookiin immoo Lammaafaanti beekuu mala rakkoo isaanii garuu immoo nu beekuu mala garaa kutatee too yoo dhugumaan akka Maammoo Mazammir fa'a ta'anidha dhugumaan saba isaaniitti hoggaa dhiyaatanidha. Sanis immoo gochuudhaaf dirqama qabsoo bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuudha malee Itoophiyaa wajjin dhaabbachuu miti. Itoophiyaa deebiftee too ijaartee gatii sii kenna sitti fakkaatin Lammaanis taanan Abiyyis taanan akkuma goobanaa daachisuun miidhan bilsi godhan du'uun keen oolu dhumarratti odoo dhugumaayyuu bakkaan geeche bakkaan hin geechu garuu immoo maaliif qabsoon Oromoodhaa kan dursan irraa hin jirtu karaa dursan irraa miti kan jirtu qabsoon Oromoo. Yeroo ammaa kanatti qabsoon Oromoo jala lixxee ririma taatee jara lafarraa xumuraa jirti. Ririma taatee ta'u nyaachaa jirti. Balfaa duwwaatu dhaabbatee ta'u jira kan hubadhaa. Hubatanii toggaa ilaalan isaaniif wayya. Oromoon immoo bakka jirruun dhugumaan garaa keenya guutuu laphee keenya guutuu yaada keenya guutuu waraana keenya bira dhaabbachuu. Hanqabni waraana tokko duwwaadha. Waraana kijibaan deemu kaanii miti Oromoo. Waraana garaa waraana ijaarraa warra jedhu kaanii miti. Hanqabnu galmi takkittiidha isii takkittii duraan ijaaramte sanii isii faana dhaabbachuudha. Amantiin deemuun kan abbaa keetiiti amantii keetii ofii keetii qabadhu. Amantiidhaan dhaabee bilisummaa fida jechuun immoo hin danda'amu hin jiru. Biyya takka biyya amantiidhaan bilisummaa fidne jirtu hin argitanis dhufuullee hin dandeechu. Biyyi Arabaatu kanaaf raafamarra jirti. Yeroo hundaayyuu achi baatee wal fixxe uumaa ishiiti. Sumaalee ilaalaa amantii takka qabdi wal duguugaa jirti. Maaliif check and balance hin qabdu biyya san keessatti. Amantii takkittiidha. Karattiin sammuu ilaaf ilaamee waliin deeman hin qaban. Oromoon sabni bal'aan kun addunyaa kanarratti saba dinqisiisaa kana maaliif akkana ta'e amantii hunda isaatu walii ulfeechee wal bira dhaabbate wal kabajee wajjiniin hojjeta wajjiniin jiraata. San caalaa ta'an ammoo yoggaa gadaa keenya deeffanna. Gaafa gadaan dhufeetu implementii ta'e seera bulchiisaa handura kaakilaa baabiliin keenya jira sanitti immoo lafa geenye san caalaa ta'a. San beekaniidhaaf amma tibbana takka niitiin takka kaatee raawwatteetu gadaa jechuun amantii kan balleessu maatti beekti waa'ee gadaadhaa. Waan akka iyyuu hin beekani beeku duwwaadha lafumaa kaaniituma xibaaru malee. Gadaan maal akka ta'e iyyuu qubaayyuu hin qabani. Akka waan amantiidhaan lollu gadaan amantiidhaan hin lollu. Gadaan hin mormu namni gadaan hunda ulfeecha. Gadaan uumaaf uumama ulfeecha. Biraa dhiisiti. Uumaaf uumama. Magrallee ulfeecha biraa dhiisi. Akkatti irra jettu qabda jedhama. Saa hoggaa qaloon akaakayyuu kiyyan hin ilaala. Ariirrateeti. Dhadhaa dibee raawwateeti. Hooffalii nullee hooffalchii jedheeti. Dhiifama gaafatee too qala. Eechaa fideessan akaakilee abaabilee keenyatu nu uume. Harkaa qabna. Hin ganne. Waan dinqisiisaa qabdu Oromoon. Waan qabdu san hundumaayyuu immoo hin dhabne. Heddu galeechaa hamma dhaqee Boorana ga'utti tikseetuma eege hamma ammaatitti. Amma ga'eetoo hin badu immoo. Hin badu kanaan booda. Gadaan ittuma caalaa, ittuma guddachaa, ittuma jabaachaa deemaa jirra malee. Ittuma hoffalaa deemaa jirra malee. Waraana keenyas immoo iyyuu san caalaa daran badaa nutti galaa jirti.
militariin jala baddee seenaa jirti nu bira. Ittuma cimnaan ittuma fufnaan dhaabbannu kan hubadhaa. Diinni keenyas yaa hubatu. Diinni qabsoo bilisummaa Oromoo Tigreen akka gaarii gootee beekti. Tiksituu isaaniiti akka gaarii gootee kan hin beekne. Opiniyoon hin beektu. Odoo beekte guyyaa takkittiidhaan garagaltee dide jettiin. Dide hin fedhu. Maal abbaa kenna goota jettiin. Balaat itti ba'u guyyaa sassilaa jirattiin. Bakka seentu dhabdu sila jirattiin. Ila goloo dhaabbattu dhabdi jirattiin sila guyyaa seen. Garuu wana gochuu hin dandeenye. Maaliif sammuu isaaniitu iyyuu hacuucameetoo qabameetoo jira. Olaantummaa isaanii amanuu dhabuu sanirraa kan ka'edha. Maal of wallaaluu irraa kan ka'edha. Namni of hin beekne hundumaaf ergama. Namni of hin hubanne ogummaa qabu sanittuu dhimma bahuu hin danda'u. Doktora ta'aniitoo qotee bulaa keenya warra baadiyyaa jiru caaluu hin danda'an. Maaliif ofittuma waan hin qabneef dura ofitti amanuu. Yoo ofitti amante ati eenyummaa kee amante waan hunda hojjechuu dandeenya. Namni ofitti hin amanne waan karaa deemu tokkotu isa amansiisee qabeetoo dirqee isaan deema suluudan. Isaan fiiga bakka hundatti. Karaa qaxxaamura jiru odoo arguu danda'u ganaa bowwaatti fiiga. Namni ofitti hin amanne. Namni ofitti amanuu hin dandeenye hallayyaatti of gata ofiisaatiin fuudhee raawwatee suluudattiin qileettiin of deema. Olaantummaan ilma namaa nama of beeku. Namni of beeku waan biraa gochuu hin danda'u. Kanaaf eenyummaa ofii nama beeku odoo ta'anii Ohodid waan hin taane baataniitoo ofii isaanii mootii ta'anii odoo jiru gabra ta'aniitoo gadi jedhaniitoo jiraachuu hin danda'asila. Odoo arganii akka isaan humna qaban ummata kana hunda baatanii ummanni kun hundi faana deeme waraana qabaatanii addi bilisummaa waraana isaaniiti beekaa. Waraana isaaniiti. Wallaalummaatu kan isaan godhan malee waraana isaaniiti. Woboon waraana hundaati. Waraana uummata Oromooti. Woboo jechuun maali? Waraana Oromooti. Han eenyutu miti beeka. Han Oromooti. Garee tokkoof duwwaa kan dhaabbatee miti waraana adda bilisummaa. Guutummaa Oromiyaadhaaf kan dhaabbatee. Saba Oromoo guutuu isaa bilisa baasuu fi walabummaa biyyaa bilisummaa ummata isaatiif kan dhaabbate jechuudha. Dhugaadhaan handeemu. Hansoomni keessa hin jirre. Namoonni baay'een adda bilisummaa ganna 45 bakka akkanaa taa'ee maalii taa'ee walaa jedhan. Eeyyen ganna 45 bilchaatee toleeti akka gaariitti hojii boonsaa hojjeteetoo jira. Hojjechaas jira. Qeerroo bilisummaa ijaaree tokko shanee Tigreedhaa daaraaf daakuu godhee suni hojjaadha. Hin teenye. Namni taa'u nama kaaniin mataa itti fakkaata. Namni harkaa waan qabne namni kunis akkuma isaa harkaa waan hin qabne itti fakkaata. Kanaaf olola ganama galgala iyyan miidiyaa kanarratti baanii hubannaa dhabuudha kun hunduu. Ilmi Oromoo tokko dhaqee waan Oromoodhaa wanta Oromoodhaa kan jirtu irratti ka'ee oggaa olola oofu hin jiru jedhee. Musa baay'eetu jira. Kana keessas miidiyaa kana nutti tole jedheetu lafumaa ka'eetu waan hin taane xibaaru. Waan hin taane dhaaba isa dhaabee eenyummaa isaa isa barsiisee fa'arratti gooluu kaasa. Eenyummaa isaa isa barsiisee Oromoo ta'uu isaatu kan hubate
gara galee ta'uggaa isaan abbaa ofii abaaru abbaa ofiitiin hin jiru jedhu isatu hin jirre. Isatu bakka san hin jirre malee namni kun jira. Woboon jira. Woboon jira. Abaa'oonis jiraatadha. Abaa'oo jechuun immoo uummata Oromooti. Uummanni Oromoo mooyyuu hin badu. We are the nation, guys. Nation. Nation can never go down. It will live forever. Ajoolleen bakka bu'aan itti dhalataatuma, itti uumamaatuma, itti jabaachatuma deema malee hin badu. Hin badu. Sani. Qabsoo bilisummaa Oromoodhaa Abiyyi duubatti deebisuus hin danda'u. Abiyyi waa tokko gochuu hin danda'u. Oromoo duubatti deebisuudhaaf humnas hin qabu. Karaa irraas maqsuu hin danda'u. Akkumaan fiiga malee. Asiif achi fiigee akka saree maraattudha. Ofumaa isaatiif dhama'a malee. Odoo beekaa ta'e gattaa'ee biyya isaa keessatti gahee nu qabsoo Oromootiif dhaabbanna yeroo ammaa jedha. Itoophiyaa kan jedhu san lafa kaa'ee. Itoophiyaan sunuyyuu gara Oromoodha maanaayyaa. Oromootu biyya san Oromiyaatu Itoophiyaa jedhamteetoo yaamamte malee wanna biraa wanna haaraa hin jiru. Itoophiyaan immoo maqaa fonqolaati. Maqaa yakkamaati. Maqaa tuffiiti. Adiitu nu baase maqaa tuffii. Fuula gubataa jetteetoo yaamte. Giriikin wanna haaraa tokko illee hin jiru. Waaqarraa gadi hin dhufne. Akka Amaarri tokko tokko laalu. ከእግዚአብሔር የተሰጠ ስም ነው ጀነኒ ለኪ waaqayyo nuufi fuula gubataa jedheetu nun uumne nu ilmaan namoota ogeeyyota warra abbaa gadaa akkasitti hannu uume isa sani kanumaanan xumburaa yeroo biraa yeroo argitutti nagaannaa jiraadhaa guyyaa har'aa kanuman isinii fide waan xiqqoo takka sheerii gona jedheetani Semua kanan, harus mati juga.